ديكا قيدنا الرقين يا رب الحمد لله. Como que dirá, como que dirá, como. بارك الله فيكم. أول حاجة عندنا القاسم الحمد لله رب العالمين سير عفيرة كينا كن تكون ما كينا قرآن كينا كن. تعرفين رد ميرا عربية. السلام عليكم. وعليكم السلام. واسدين غوردتو لالمي تكفى تكون ما كينا أكنو تكوتاني قرآن أكا تكونو قول. مي الله أكبر واني كانت على أنا بقمتشي سنجور. لما فا مدان لي بيكم سكين ناتي صدفة مي حواس أسرت واحد من أمارو كنا أكم من الربافنا انصر أكاك ظالما أو مظلوما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وبولي سكن كي كنا مميرون لي كمين أمارو لي تمسي جران كنا مميرون لي تمسي جران الرسول إيه كناف إن شاء الله شيني كينا دعائي بريدو كرتنين وهاجفني سغنتا كينا قويا برو سغنتا وطو رجراني سغنتا سنين نمن نورا شاقلما قويا سنبتا قدا يو ربي جدي اگر اللي دير السنو اللي عطا جلقبا تأيف واني توكو قاف جلقبا نما ألفاتا ايغا جلقبا نما سبلتا دي موان تأيف يو ربي جدي دانيون نيودا دردن قويا سن أحمد اللين جرا والجيرات ودي مركن نجرو garuu namoota haarawaa seensifnu warra hadhaa fi qofa gaafas ka seensifnu warra hadha udaa eenyu jedhe gaafa namoota wal geenne marsaa kaan irratti seensifna jedha insha Allah kanumaan ergaan an dabarsu kabra obboleeyyan kiyya warri taaptaap gootanii sheer gootan kompilikii gootanii mana kana oo iftan ulfaadha galatoomaa dorgomtoonni mata duree irratti warri dhiyaattanii sagantaa kanaaf uf qopheessitan rabbiin isin haa galatoomfatu abbaan quraanaa lammaffaa hoo quraanni kun qallaba keessan isin haa ta'u sadaffaan dhiifama guddaa silaa adhuma isin mara osoo seen seenatti tola ammoo hin danda'amu akkaataan itti adeemsaa kana kaan insha Allah koreen waan dabarfatan yoo qabaatan barreessaan kenna barreessaan sagantichaa qopheessaan sagantichaa Usmaan akkasuma taanaan dura taa'aadhaa isheen kenna abbaan sagantaa kana Abu Yahyaan daanyota keessaa akkasuma sadarkaa tokkoffaatiin sheeka kenna Sheekh Abdul Karim hunda keessanuu anaa ulfaadha anaa galatoomaa isiniin jedha sagantaa an qopheesse kana tole jettanii jaalattanii fudhattanii abbaa itti taataniiti wanni socho'arru waliini waa hunda insha Allah kana fakkaata akkanuma ispoonsirri namni rabbiin isinii laaffisee waan jabaa qabadhee namoota kanneen firoo jettan karaan banaa jira namni ispoonsira ta'uu barbaad kanarratti jabaadha isiniin jedha insha Allah jazakumullah khairan ustaaza keen Abu Yahya dabarsaa isaan nu haa goolabanii jedha ergaa qabu yoo qabaate Usmaan booda irratti haa dabarfatu. Sagalee eenyu hundinuu natti deddeebi'an ana deebisa. Baydee Abdul Hakim na ufolcha manni Abdul Karim marsaa lammataatii fi manni keessanuma kana tamu mana nama biraa jijjiirraan gaafii kiyya ishee aga gadhaamnuuf adhaaf kanumarratti labsamuu kaan mari'annee bakka tokko goona insha Allah. Sunis bareeda ammallee labsiin lammataallee kalammataallee bordalagamuu qaba mana shari'aadii ta'uu qiraa'aan lammaffaa mana gartee gasii sheeka kenna shari'aadii ta'uu irratti Usmaan bareechee akkuma duraa sanitti duutiin waa hojjetu wanni jechuu barbaadu obboloowwan kiyya warri qaraatanii tartanii carraa keessanii calallii akhiraa irratti mumkin irra isin deebisuu dandeenya nu qabxii isaanii ilaallee ammaaf yeroo jalqaba yeroo lammataatii fi gaafii azala barreessitanii deebisuun dhoorgaadha seera gartee mana kanaa cabsuu ta'a seera warra aangoo asirra qabuu cabsuu ta'a of sirreessaa isiniin jenna inni lammataa sa'aatii jenne namni lamallee yoo qara'e sa'aatii jenne irratti sharxii sa'aatii eeguullee hin dirqama maaliif wanni kun ji'a tokko guutuu qaba waan ji'a qabuuf namni akhirarra qabu kun inumaa qo'ataa waan dhufuufi gaafii hadhaa kanarraa eegasan immoo ilaalee kitaabbiin garagaraa qo'ataa waan dhufuuf gaafiin kana booda deebisaa irratti isinii laafaa deema jedhee yaadaa warra gartee gas immoo kitaaba gartee qo'ataniif warri qara'uu barbaadan
أي كان نمني شيكا أبان فريدو في درقمو دندا كون كرام بنادا بكي بدينو بكي لفتي بدينو نمو شيكاني الراي namni ummaan dorgomuu qabuyyuu nama sheekaniiti namni sheekanii kun eega dorgome hoo baradhu jechuunii danda'uu qaba nama quraan agartee gas immoo hin tolfadhu jechuunii qabna doomaa namarri kun qabnu jea dhaamsi kiyya kana waan akkanatti mana kana bareechitaniif warri azalattittanillee galatooma warri daanyotaallee galatooma ulfaadha akkadha irra caalaan boota irra olaantuun bootaan akkaan hadha dhuga gaafa takaatii qabanneeti na gammachiifte بكتنا الرهين جرتو والله الله يحفظك أنا اللي أكسر أستاذك يا والله قال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو الفضل والله هنيئا لكم هنيئا لكم جزاكم الله أكبر هنيئا لكم والله بالله بكي الرجال تيسمتان سبحانه وتعالى كناف الرد يادتاتي الرأف يادتا قلبي توادو قبضون إنما وضوء أن تأون يدنا قرآن الأجيفتو كيستي أجري ورين كرائن اللي أجري ودار قتن شاركو كيستي يجا أستيتني قرآن أجيفتو كيستي سنين من دا قدة تجد كناف إن شاء الله أكادت جبات أسنين جدا وهذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير بارك الله فيك الفاتحة قالتوما nama kamurteessu rabbi sinaa godhu daanyaa gubboo nyaanni rabbi sinaa godhu ulfaadha galatoomaa isiniin jedha insha Allah. Amiin. Usmaan. Laka sheekota teenna kenna Shee Alii fa Shee Abdul Karim fa hundi isaanii haa dubbatanii usta. Dayyee Abdul Karim miti Shee Ali da Shee Ali dubbadha Ustaaz Ali salaam alaikum Dr. Ali. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شي رياض ما شاء الله بريدة مركزة وانا جايبة بنتني أستاذ عبد الكريم السلام عليكم أستاذنا أكم نجا هيا الحمد لله جلتا واللي تكاتك ولعك الله إن شاء الله يسني بساقوا أمه نايقا ديقاتك الصديق في وقت الضيق يجي ماشي أبو الفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله جزاكم الله ولو التكاتك أستاذنا بارك الله فيكم الله أكبر أرأجا مقالا تيك توك مقالا أجرتي قرآن تون أرأجا مقالا تيك توك مقالا أجرتي مدينة قرآن تون أرأجا مقالا تيك توك شيطان الراس ديبتي مقالا مدينة تون الله أكبر جزاكم الله خيرا والله أكما شيء أجد إذا أدوان إشاعي صلاتي قدتاه أرجع سنجلان كان الحمد لله ما قرتي بكبروتي تكما توقف كما نين لنجي قراتي خي شري دلقتا تراني الرس ديبتي مقالا نكنا تاتي مقالا قرآن تون بسم الله ربي نقرتي جزاء سنيفا كفلو وانا كانت إلى أبا فضل نجالا حواسك إن دانو تقدموا دي دير ملي ودونو قدمني ودوا قبسني أكنو جلا ولي أرجتنا نملكما أولي نمكما بيبس ديتا نجلا أولي حواسك والله دعينا قداتي duraan dursee wallahi namtichi agartee barnaamaja kana itti yaadee lafa kaa'ee rabbiin khayrin isa haa yaadatu khayrin isin haa yaadatu warreewwan agartee barnaamaja kana itti yaaddanii itti fakkartaniitiin lafa keettan khayrin guddoo rabbiin isin haa yaadatu ulamaatiin ustaaza kenna khaasatan agartee bakkitoota mas'uulummaa fudhate kanutti illee waa hime كهواسا كانت اللي واهمه أستاذة قرآن وقراسف نجدني أسرتاني لك اتواهمه جزاكم الله خيرا اتيانسي أبوليان كينك تكجده قرآن أسرت تبن علي في أغرتي فوزيامو أبوليتي تينا ربين أغرتي أهل القرآن ربي هاقر الذين يقال لهم يوم القيامة اقرأ ورجعون سيدا ربي هاقر akkasumas hawaasni keenya bal'aan obboleeyyan keenya warreewwan as dalateettanii kaasirratti qur'aana dorgommii seentanii qaraatanii fi warreewwan 1,700 seentan 600 seentanii hundi keessanuu rabbi isin haa milkeessu wallaahi an gammachuurraa waan jedhu beeku waan dubbadhus hin beeku. Rabbiin jazaa isiniif haa kafalu. Rabbiin agartee
نعمة إسات نعمة قرقدو إسنيف كن أنتم ورثة الأنبياء إنسون أرأد الريبات الله أكبر ولما ديكا قيدين الرقين يا رب الحمد لله ديكا قيدين الرقين يا رب الحمد